Koy ingaliin koy barattoota dubbaa kaasnaa be. Kurang magal. Eh? Empat dah mo? harka keetiin qabadhatti kana televizyiinii moobaayilii Egaa bakki nuti jirru kuni Oromiyaa keessa bakka aanaa Meettaa ganda Meettaa aanaa Jimmaa Arjoo jedhamti. Finfinnee yookiin biyya Tufaamunaa Shaggar galuun isin hafu jechuudha. Kaayyoof namni deemu yoomiyyuu hin gufatu waan ta'eef. Egaa kacha malee ni jirtu ganda Meettaa keessa aanaa Arjoo Jimmaa Arjoo galuudhaaf deemaa jirra. Kacha malee yoo dhibdeeyyuu miilli keenya kacha malee caala jechuudha. Warri miila nagaa qabdan gammadaan siin jedha. Kacha maleenis guyyaa tokko ni dhufti waan ta'eef jechuudha. Kaayyoo qabna. Mul'anni keenyas immoo gaaf tokko kacha maleen akka baadiyyaa Oromiyaa hunda keessa galtullee abdii qabna jechuudha. Egaa baadiyyaan Oromiyaa mukeen argaa jirtan kana mukeen akka laaftoo, botoroo fi hagamsa dabaqqaa kanneen jedhamanii fi muka goosuu, muka baddeessaa kanneen jedhamanillee kan keessatti argamtu jechuudha. Oromiyaan badhaatuudha. Biyyoota mukeen fireewwan adda addaa qabaattuun kan beekamtuu fi gammoojjiin Oromiyaa immoo yeroo har'aa kana mukaallee haga kanaa qabaatti jechuudha.
Egaa isinis Oromiyaa maal fa'a akka fakkaattu warri Oromiyaa keessa hin jirree fi warri baadiyyaa Oromiyaa hin beekne daawwadhaa sirriitti laayik sheer koomentii nu gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Deemsi keenya ammas itti fufee jira. Egaa ammas deemsi keenyatti fufeetu jira. Garri olii kun kan argaa jirtan kuni gaara waammataa kan jedhamu yeroo ta'u ilaalaa haala kanaatiin gara gammoojjii keessaa baanetu gara baddaatti galaa jirra. Haala kanaan duumessaa fi hurriidhaan uffifatee jira jechuudha. Haala kanaatiin jireenyi barsiisummaa baadiyyaa gammoojjii baddaa fi badda daree osoo hin jedhiin aduu qorraa fi rooba dhoqqee dandamatee bakkeen rakkisoo ta'an keessatti kan inni dhaloota qaruuf hojjetaa jiru jechuudha. Nutis isaan keessaa tokkodha. Haga xumuraatti ammas nu waliin ta'a. Yeroo hundumaayyuu akka nuti waan kana haala kanaatiin qindeessinee isin biraan geenyuuf immoo yoobsan arguu YouTube subscribe like share gochuutiin nu cinaa dhaabadhaa. Akkasuma koomentii yaada yookiin nu barreessuu hin dagatina. Waan itti dabalamuu qabu waan irraa hirrifamuu qabuu fi haala kamiin akka kanatti fufuu dandeenyullee nu jajjabeessaan dhaamsa kooti.
Egaa ammas yeroo xiqqoo ishee aara galfannee deemnudha jechuudha. Maaliif tabba yookiin tulluu tokko baanee waan jirruuf jechuudha. Ammas deemsi keenyatti fufaa. Haala kanaatiin deemsa irra jira jechuudha. Ammas nu waliin ta'a. Sumasiki. Egaa akkuma argaa jirtanii gaarran yookiin tulluu bu'aa bayiin itti ulfaatuu fi dhagaa dhoqqeen rakkisu keessa deemaa jirra jechuudha. Namoonni akka keenya taatanii yookiin immoo warreen haala rakkisoo keessa teessan akkasuma kanneen immoo haalota xixiqqoo mudannoo isin mudataniin jireenyi natti ulfaate jireenyi na rakkisee jiraachuun dadhabee fi haalli kun naan mijanne warreen jettanii nurraa barumsa fudhadhaan isiniin jedha. Yoomiyyuu taanaan abdiin kutatiinaa. Namoonni bakka rakkisoo keessa jiran akkuma rakkinni keenya garaagara ta'e haalli ilaalcha keenya garaagara ta'uurraa kan kaase malee hundumtuu rakkina qaba jechuudha. Bu'aa bayii kana deemuun akkuma jireenya salphisannu yookiin immoo akkuma ilaalcha keenyaatti jireenyaaf jecha baadiyyaa miilaan deemamee konkolaataan hin gallee fi akkasuma tajaajila hawaasummaa kamillee hin jirre keessa teenyeetu hojjechaa jirra jechuudha. Sababni isaa boruu bakka gaarii tokko bakka mijataatti ni baana jenneetu jechuudha. Namoonni rakkina adda addaa keessa jirtanis immoo hamilee hin dhabiina of jabeessaa nu ilaalaatiin isiniin jedha. Warri kanaa gadi yookiin immoo haala nuti keessa jirru kanaa gadi keessa jirtan immoo isin immoo hamileedhaan jabaadhaa ammasitti fufaan isiniin jedha. Egaa hojiin barsiisaa kana fakkaatti jechuudha. Tajaajila mootummaa biraa argatu gaafa ji'a yookiin gaafa guyyaa 30 miindaa argatu ala waan tokko waan argatu hin qabu. Garuu baadiyyaa rakkisoo keessa taa'ee kaffaltii isaaf kaffalamtu sanaan abdii fi jaalalaan kan inni dhaloota barsiisu, dhaloota qaroomsuu fi dhaloota hubachiisuun beekamu jechuudha. Hojiin barsiisaa siyaasa kamirraayyuu bilisa kan ta'ee fi garuu siyaasa kamirraa bilisa yeroo jennu namni dhalatee biyya lafaarra jiru kamiyyuu siyaasa keessaa hin qabu jechuu dandeenyu. Jireenyi qabsoo nuti taasisaa jirru kun mataansaa qabsoodha. Dirqama qawwee baachuu yookiin qawwee dhukaasuu qofa miti. Kanaatiif dhalli namaa kamiyyuu waa hunda keessaa kan dhabu hin qabu jechuudha. Haga biyya lafaarra jiraatutti garuu siyaasa paartii yookiin mootummaan tokko qofa xiyyeeffatee imaammata inni baafatee hordofu qofa hordofa jechuun miti. Barsiisaan imaammata sirrii fi imaammata sirrii hin taane hunda addaan baasee dhalootatti himuu, dhaloota barsiisuu fi dhaloota hubachiisuudhaan nama beekamudha. Akkasuma mirgaaf dirqama isaa baree barataan akka rakkoolee isatti dhufan hundumaayyuu dandamatuu fi akka inni jabaatee fuulduratti deemu kan taasisudha. Akkasuma dhaloota ofitti amanamummaa qabuu fi dhaloota hirkattummaarraa bilisa ta'e barsiisuudhaan sammuu barataa kan qarudha jechuudha. Kanaaf kan inni siyaasarraa bilisa jedhamu barataan kamiyyuu akka inni hirkataa ta'u, akka inni ofitti amanamummaa dhabu kan taasisu hin jiru jechuudha. Ofitti amanamummaa mataa isaatiin waan sirrii ta'e sirriidha, waan sirrii hin taane immoo sirrii miti jedhee akka inni falmu yookiin immoo mormuuf ni taasisa jechuudha. Beekumsa gonfateen beekumsa isaatiin akka inni biyya gaggeessu, akka inni hawaasa tajaajiluu fi nama rakkate akka inni deeggaru hunda irrattiyyuu hirmaata akka inni ta'uuf barsiisaan gahee guddaa taphata jechuudha. Barsiisaan akkuma
daandii wal xaxaa ta'e jiruun barsiisaas wal xaxaa haa ta'u malee dhaloota waan sirrii dhaloota boriif jiraatu labatatti darbu barsiisuutiin kan inni deemudha jechuudha. Kanaatiif ogummaan barsiisummaa kan tuffatamuu miti, kan baay'ee jaallatamuu fi kan baay'ee namatti toludha jechuudha. Warreen irratti hirmaataa jirtanis warreen hirmaachuudhaaf jirtanis immoo jabaadhaa. Biyyittiin fuulduratti itti fufuudhaaf Oromiyaa bilisoomte, Oromiyaa mirgaaf dirqama ishee beektee jiraattu, Oromiyaa of dandeessi taasisuudhaaf ga'een barsiisaa isa olaanaadha jechuudha. Namni barate mirga isaaf falma, namni barate dhugaaf dhaabata, namni barate waa sirrii hojjeta, namni barate hin hatu, namni barate hin achisiisu, hanni akka hojiitti hin laashisu jechuudha. Dhaloota gara kallattii sirrii fi daandii qajeelaatti deebisuutiin kan beekamudha jechuudha. Haga xumuraatti ammas nu waliin tura. Egaa daandii fi haalli mijachuu baatus hojiin barsiisummaa yeroo hundumaa itti fufa. Dhaloonni qaroomuudhaaf, dhaloonni waa hubachuudhaaf barsiisaan yoomiyyuu rafeen buluugaa miindaasaaf haa jooruyyuu malee kaayyoo dhaloota barsiisuuti. Dhaloota barsiisuudhaan gootummaa dhaloota kana itti fufsiisuu fi hubachiisuudhaaf kan deemudha. Kana keessatti garuu xiyyeeffannoon mootummaa ta'ee xiyyeeffannoon mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo, godinaa fi naannolee aanaalee keessa jiranii baay'ee ga'ee inni hojii barsiisummaa irratti taphataa jiru baay'ee laafaa ta'uudhaan yeroo baay'ee gabaasa qofaa hojjechuutiin kan inni barsiisaa rakkisaa jiru yeroo ammaa kanatti ni mul'ata jechuudha. Barsiisaan kaffaltii addaa tokko malee bu'aa bayii hedduu keessatti kan inni rakkatuu fi kan inni miidhamaa jirudha jechuudha. Deemsa nuti deemaa jiru kanas akkuma argaa jirtan kanatti rakkoo baay'ee keessa deemaa jira jechuudha. Daandii konkolaataan hin jirree fi haalota baay'ee rakkisoo keessatti kan socho'amaa jirudha.
seeteen dammaqna booda meeqa buutee.